Ashama akkam nagaa keessanii hundi keessanuu hordoftoota cheenaalii Mubaa Kiriptoo. Egaa walitti deebinee gama viidiyootiin waa'ee Pixel Varsii airdrop Pixel Varsii namoonni hojjetanii jirtan akkamii akka kileem goonee furannuu fi akkamii gara waaletii akka jijjiirroo waaletiidhaan waalitoota kam keessaa waaletii kam akka fayyadamnu hundaayyuu isteeppii isaa isin agarsiisaa. Namoonni hojjetan isteeppii amma isinii kaa'u kana na hordofaa. Amma gama Pixel Varsii yeroo deemnu security guys in baja negara accept invite hayyee airdrop Pixel Varsii keessa seennee jirra. Pixel Varsii kileem gootanii fudhachuudhaaf wanti isinirraa eegamu bifa kanaan gama fuula daashboordii Pixel Varsii wayita seennu akkana nu agarsiisaa. Kana sa'aatii 8 yookaan sa'aatii takka 2-3 seentanii kileem gochuu hin irraanfatina. Maal goona iddoo kanatti isinii baasa laal jala kanatti Pixify is here get your token care tokeniin nu gubbaa kanatti yookiin bifa coiniti walitti qabnu kuni isa kana miti ila aspera kana miti kuni demo account jedhama. Demoon kun dammoo game ittiin taphachuudhaaf yookaan gargaara malee isa kana asirraa coin kana kan fudhannu miti. Iddoo kanaan airdrop kamiyyuu haa taatu waan akkana kana isinii fida. Bakka nama wanni kanatti isinitti kaa'e kana argitanii bakka kana jechuudha. Bifa kanaan isinii kaahaa achirraan seentanii kuni ittiin taphatan malee fudhachuu isan dandeessan. Kan inni isin fudhattan bakka kana jira. Isa kana furannaa jechuudha. Na duuka deema na hordofaa isin agarsiisaa. Iyyee kileem tayyetu tananii tuqna fuula jalqabaa irratti your NFT avatar jedha. Legendary irra jira levelii dhumaarra kun dammoo gaafa guyyaa 25 ti guyyaa 3 sa'aatii 23 tu hafe kileem gochuudhaaf kana iddoo kanarratti isinii baasa. Kun iddoo kanarratti maal jedhee isinii fida coin isinii namoota isinii kafale yoo taate bifa kanaan isinii ka'a. Namoota legendary gubbaa gayan 5,210 hanga 5,210 tokenitti ni kennaa fi warra levelii 5 hanga 5 hanga 7 jidduu jiru naannoo 200 fayyiti. Jidduu 8 fi 9 illee dammoo 690 akkas kafala. Iddoo kanatti yoo ka isinii kennu taate maal gootanii kileem ka jettu asperatti isinii dhufa. Kuno kileem ka jettu gara jalaa kanatti kileem jettuun wanu aspera jechuudha. Bakka milikata isinitti godhu kana laala. Iddoo milikata isinitti godhe kana aspera kileem jettu ol baatee an kileem godhee jira. Steepii kileem itti gootan dammoo isin agarsiisaa na hordofa. Hayyee namoonni ammallee kileem kan jedhu kun isinii dhufuuf osoo airdropping kun hin eegalin levelii max level 10 levelii kana kun kana xumuruu qabdan bakka levelii kurnaffaa jedhu kana ga'uu qabdanii isinii kafaluudhaaf. Kanaafuu achi dura dammoo kileem godhuun duratti wantoonni isinirraa eegamu rewardii keessa seentaniitiin taaksiidhantu jira. Taaksiidhan daashboordii wal qabatee hundayyuu xumuruu danda'uu qabdan. Kanniin guutuyyuu kanniin yoon xumurre ta'e isiniif hin kennu. Itti aansee ammallee max levelii kanarratti wantoota isin gaafatu gama profaayilii wayita dhuftan ammallee aspera edit gootanii maqaa biyya keessan wantoota hundayyuu ni guuttanii jechuudha. Haga umrii keessaniin bahutti saala keessan waan hundayyuu iddoo kanatti kun levelii 10 jedhaa jira. Kiyya levelii 10 irra jira. Daashboordii illee asumaan seentanii daashboordii keessanillee edit gootanii sirreessitanii jechuudha. Steeppiin jalqabaa isa kana fakkaata. Amma kileem kan jedhu akkam akka kileem goonu isin agarsiisa. Maal gochuu qabna naannoo kana argitanii naannoo kana milikatatti isinii godha. Naannoo milikatatti godhe kana aspera isinii fida. Yeroo aspera isinii fide kuno achi bira wayita seennu
bifa kanaan isinii kaa waaletii jechuudha. Waaletii irratti amma waaletii biraallee connect ni waaletii godhee dabaluu hin danda'a. Trust waaletii connect godhee jira toon waaletii OKX waaletii kamiyyuu wayita akkanatti ni waaletii irra dhooytan Binance, OKX, Bybit, HTX, KuCoin, Mex jedheetiniin exchange jedhan garagaraa azar gootee waaletii bifa barbaadee fayyadamuu dandeessa. Isin ka fayyadamuu qabdan as biratti dammoo OKX waaletii fayyadamtan. OKX waaletiin ay keessa ka jiru kun isii tana fayyadama. Kazaan bifa kamiin OKX waaletii fayyadamtan application OKX namni hin qabne illee buufadhaa inni suni gama OKX deemee isin agarsiisa. OKX kun isa kana fakkaata. Amma networkiidhaaf naa banaan jirre obsaanii egaa. Exchange jedhee gubbaa kanarratti ni jira. Exchange kadhu kanarraa gama waaletiitti jijjiirra. Web3 waan jedhamu Web3 way fayyadamuu qabna. Exchange jedha kun iddoon kun exchange waaletii kana yookaan dammoo adreesii waaletii kanaa fayyadamuu qabnu. Yoo kanaa fayyadamtaa de lose goona ni dhabna asheetii kenna jechuudha. Gama Web3 waaletii deemna. Waaletii kana bifa kanaan create gootan eega create godhu jechuun salphaadha. Fireezii keessan ol keettanii tiniin create gootanii akkaataa create gootan waalitoota garaagarummaan qabu tokko wal fakkaata. Maal goona adreesii asirraa Ethereum 20 USDT Ethereum 20 waan nu gaafateef received goona. Waaletii kenna connect godhuuf step jalqaba as biratti kaameraa kana asirraa balleessa yoo takka search goona. Search maal jennee goona USDT kennee yeroo search goonutti USDT multi-chain kan jalqabarra jirtu tana click goona. Isii tana jechuudha. Ethereum nu gaafate ERC20 jechuun suni coin kana kun network blockchain kan inni fayyadame Ethereum dha. Ethereum ni fayyadamnamnitis asitti adreesiin iddoo kana tuuxanii iddoo gubbarra jirtu tana bakka tana tuuxanii copy gootan. Isii tana copy godhaa jechuudha nama kun. Copy yeroo godhee jedheen booda duubatti deebi'ee eessa dhaqa? Bakka reefuu sanitti ni deebi'aa jechuudha. Amma Pixelverse ka awwalaa sun claim waan godhee jiruuf kan lammaffaa seenee isin agarsiisa akaawuntii haaraa naan kaba achirratti naan kennine waan ta'eef rakkoon qabu isin agarsiisuu fi Pixelverse gama bootii seenaa jechuudha. Okay, kun akaawuntii lammaffaa kan isa duraa sani waan ta'iniif anamma isin agarsiisuuf kana fayyadamuu qabaa. Dashboard dhan keessan yoona bifa kanaan taa'ee jira. Ana akaawuntii lammaffaa amma isin agarsiisuuf banee waan taateef hin hojjenne taaksii dhan bifa kanaan asirra jira. Ka hojjetamee raayitii isin kenne join telegram channel jedhu kun amma sababa ani hojjedheef raayitii na godhee jira. Kaawwan tokkocha yoon hojjenne isa lammaffaadha isin agarsiisaa na hordofa. As biratti levelii lammaffaarra jiraan dirqama levelii 10 ga'uu qaba garuu naa kafaluuf asirra naan kafallee claim iddoo jettan yoo tuqee malaalu ankoman jedhee jira. Ankoman jechuun naaf kafaluutti hin jiru levelii isaan barbaadan bira hin geenye waan taateef as birallee hojjetu coinin kiyya 0 jedha. Ammoo as biratti maal isin agarsiisuu barbaade bifa kanaan asirra jira waaletii kana asirra waaletii wayita delete godhee isin agarsiisaa kara connect godhe kana toon waaletii akkamii connect goonaa toon irra dhoobna. Toon irratti eega dhooyineen booda akkanatti nu deemee direct gama telegram walletii nu geessa yookaan toon keeper illee ta'uu danda'a. Rakkoon qabu walletii toon keeperii maayitoon walletii ta'uu danda'a. Connect yeroo goonu amma back jedhaani yeroo back jedhuun as biratti walletiin tooniin kiinaa dhufaa ni dabala. Kam dabala? OKX walletii as biratti naa dhufa kun. OKX walletiin iddoo kanatti isin dhufa. Isa kana kan jechuudha. Isin fayyadamtan na laala right isin godha. Ka duraa suni waan connect ta'eef isii tana jechuudha. Kanaafuu amma OKX walletii irra dhahaa yes I have jedhaani deposit address reefuu copy godhe san jechuudha. Aspira nin tuqa sorry networking tukuna rakisa jira እሺ alhamdulillah wala bisu tata no rabbe sorry chinganna kebilu
egaa maal goonaree as biratti connect wallet yoo kun OKX wallet yoo filannu I have wallet deposit address reef copy goone san asii galchineetiniin medit goona yeroo san akkuma amma toonii asitti connect goone kanatti address kaan achirra waan connect godheef asirra daggameetti godhu asirratti ol nu bahaa jechuu yeroo kana booda hoo maal gochuu qabna osoo claiming gooneen duratti eessa deemna dashboardii kenna deebina step lammaffaadha kun bootii keessa seennee eega jenneen booda steepii duraa isa kana fakkaata profaayilii jalaan dashboardii linkii ishee isinii kaahaa namoonni kireetiin godhin kireet godha bifa kanaan gama dashboardii deemna dashboardii yeroo deemnutti levelii 44 irra jira dashboardiin kiyya dashboardii fi as biratti waaletoonni ni jiran kuno iddoo kana bira ton walletiin connect jira wallet keessun OKX walletii kareefu connect godhesaniin directly aspiraan OKX application link isaa isinii kaa'uu danda'a yookaan dammoo application amma isin mul'isa walletii OKX dhaan wal fakkaataa walletii wal fakkaataadhaan ton illee OKX illee wal fakkaataa connect gootanii jechuudha aspiratti kanaafuu eega kana step kana xumurtaniin booda kuno asperatti taksiidhaan PT kanneen guyyaarraa upgrade gootanii PT kana keessa itti dhuftan taksiidha taksii kana iddoo kana xumuru taksiidhaan bifa kana right isinii ta'uu qaba xumuruu qabdan hunda isaatu jechuu eegar achi booda PT state jira fakkiidhaan tanii yookaan dammoo roobootiidhaan asirra jirtu tana upgrade gootan levelii isaanii guddistan edit gootanii aspira anamma wanni kana fakkiidhaan asirraa yookaan ashaangulliitiidhaan asirra jirtu tanii guutuu ishii upgrade godha upgrade gochuuf anamma sa'aatii tokkoon dura upgrade waan godheef amma nanayyamuu bor yoo ta'e malee kanaafuu levelii 4 5 4 4 akkasirra jira upgrade gootan isii taniin jechuu kanaafuu isiilleen coinii isinii dabalaa deemti waan taateef dashboardiin isaa kana fakkaataa eega wal fakkeessaniin booda eessa deebina fuula wanni itti deebina iddoo airdrop irra hojjennetti claim teettu na bira dhufna claim jettu tana bira eega dhufneen booda maal goona iddoon namoonni claim godhin iddoon jalatti claimid ani claimid godhee jira waan taateef amma kuni asumarra baqa bifa fakkiitiin teetti malee fudhee jira balansiin kiyya iddoo inni seenee yeroo claim godhee jedheen boodatti bakka isin dhaqxullee iddoo isin deemtu isin agarsiisa maal godhuu qaba gama OKX walletii deema address isaa wal fakkaataa ta'uu qaba akka gizee yeroo wanni godheessan Ethereum 20 isin jedhesan deebi'ee fudhamu claim gochuudhaaf jechuu Ethereum isa kana jechuu isa kana copy godha itti isinii deebi'a iddoo tana tuqaa gubbaa kanatti wayita dhufu kuno Ethereum ta'ettuun isinii ol baati network blockchain Ethereum fayyadamna isa kana copy godhee fudhaa jechuudha nam copy godhee eega fuudheen booda eessa deebi'a bootii kiyyatti deebi'a jechuudha asparatti addressii naa baasa kan bootii kan isin ka claim godhin seenee isin agarsiisa aspira wayita dhufu aspira wayita naa baasu next godhee kuno noting nan jecha jara naan kenne namoota kenneef asbiratti claim ta'etti dhufti addressii san galchitanii claim yeroo gootanitti eessa deema walletii wal fakkaataa connect gochuu qabdan isiniin jedhee OKX walletii keessa seena sirriitti addressiin kiyya sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabuu isaa ni laalla jechuudha amma ani claim godhee jira pixel keessa ni argatan iddoo kana wayyisan OKX walletii yookaan dammoo exchange kana keessa yeroo seenutti jechuudha eessa deema dashboardii kiyya bira deemee isin agarsiisa ammaan yoo sirna karaan an deeme sirrii ta'ee balansiin kiyya dashboardii gubbatti ol naaf bahaa jechuudha dashboard jedhaan ammaas bira exchange keessa seenee erga jedheen booda kuno ol naaf bahee jira bifa kanaan connect yeroo ta'e iddoo kanatti bifa kanaan isin taa'aa networkii Ethereum fayyadamee jira waan ta'eef kuno walletiin kiyya ol bahee jira jechuudha amma maal godha staking keessa deema
koinii kileem godhisan argachuudhaaf koinii 5,210 jechuudha. Koinii 5,210 kiyya kun steek ta'ee jira 5,200 kee jechuudha. Kun as bira iddoo kanatti argitanii steek gochaa jira. Barbaadu aan steek gochuun danda'a. Guyyaa meeqaaf guyyaa 12 steekii keessa jira. Sababa koiniin liist ta'ee waan hin turiniif hanga gatiin isaa dabaluuf amma gatiin xiqqoo piraayisiin isaa gadi bu'aa waan taateef naannoo $300 ho'i taati koiniin 5,000 ho'i ni dabala hanga inni dabalu obsaan eegee guyyaa 15 booda maarket kaap irratti kana mallaqa fandi guutuu waan fandi ta'ee hin dhuminiif ammatti gatiin isaa rakasa waan ta'eef amman gurguru yoo aan steek gochuun danda'a iddoo kana jira koiniin 5,210 kiyya kunoo as keessa jira jechuudha. Kanaafuu kana fakkaataa akkaataan Pixelverse itti kileem gootan airdropidhaan biraallee bifa kanaan isiniif hojjedhaa galatoomaa namoonni na hordofaa jirtan channel Bumba Crypto Telegramii kiyya join gochuun dagatinaa yoo ka isin fayyadu ta'e namaaf share gochuu hin irraanfatinaa galatooma.